Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtan dhageeffattoonni YouTube channel Sof Marab bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kabajaa isin haadha kabajaa video har'aa keessatti dhageeffattoota kan koo akkaataa ittiin Telegram wallet ittiin banachuu dandeessanii fi akkanumallee verify gochuu dandeessan cryptocurrency wan adda addaa akkaataa ittiin fudhachuu fi akkanumallee namaaf kennuu dandeessan akkaataa ittiin P2P irratti gurgurachuu dandeessan video Telegram wallet dhaan kan wal qabateedha full course dha. Egaa video kana keessatti salphamatti Telegram wallet dhaan kan wal qabate arraa kaasee haga zaatti kan jiru steepiiwwan jiran hundayyuu ni ilaalla jechuudha. Egaa saatiin isinitti dheerachuu danda'a. Teessanii isirratti warroonni gaafii adda addaa karaa social media adda addaatiin waa'ee Telegram wallet wal qabate nagaafachaa turtan video har'aa keessatti deebii argattu. Keessattuu warroonni cryptocurrency adda addaa irratti akkanumallee invest gochuu barbaadan akkanumallee projektiiwwan airdrop kan yeroo ammaa kana dhufaa jiran karaa Telegram bootiitiin hojjetamu jechuudha. Karaa Telegram bootiitiin hojjetaman isaan irratti namoonni hirmaachaa jirtan keessumattuu Telegram wallet qabaachuun murteessaadha. Telegram wallet akkaataa ittiin banachuu dandeessan kanaan duras videoon isinitti agarsiisee jira. Har'as ni ilaalla. Detail garuu har'a irra caalatti Telegram wallet full course dha jechuudha. Course guutuudha. Video kanaan warroonni projectii airdrop karaa adda addaatiin kan akka Mr Combat, X Empire, Dogs, Notcoin fi kan kana fakkaatan ammaan boodallee projectiiwwan airdrop kan kaffaltii adda addaa nuuf kafalan kan dhufaa jiranii. So kanaaf immoo wallet isin gaafata. Wallet keessaa immoo walletiin cimaan walletota lamatu jira. Tokkoffaan Binance dha, lammaffaan Telegram wallet dha. So kanneen lamaan iyyuu full course qophaa'ee jira. Kan Binance illee jechuudha. Wallet Binance akkaataa itti banachuu dandeessan akkaataa itti fayyadamtan hunda isaa iyyuu jechuudha. Telegram wallet immoo har'a ni ilaalla. Videoon kun kutaa 4 qaba. Kutaa 4 kana keessatti steepiidhaan wantoota jiran isinitti agarsiisa jechuudha. Kutaa jalqabaa keessatti kan ilaallu Telegram wallet akkaataa ittiin banachuu dandeessan akkamitti Telegram wallet akka banachuu akka dandeessan ni ilaalla. Kutaa lammaffaa keessatti immoo dhageeffattoota kan koo asseetii fi cryptocurrency wan Telegram wallet keessatti argaman akkanumallee wantoota Telegram wallet keessatti argaman kutaa lammaffaa keessatti ni ilaalla. Kutaa sadaffaa keessatti immoo kan ilaallu Telegram wallet fi Tone Space akkaataa ittiin verify gochuu dandeessan yookaan immoo seera qabeessa ittiin gochuu dandeessan ni ilaalla. Kutaa afuraffaa keessatti immoo P2P irratti akkaataa ittiin cryptocurrency wan adda addaa gurgurachuu dandeessan keessattuu warroonni Mr Combat, X Empire, Dogs, Cats, Notcoin kanaa fi kan kana fakkaatan jechuudha. Doppiiwwan adda addaa kanneen warroonni hanga ammaatti gurguratin jirtanii akkaataa ittiin P2P irratti gurgurachuu dandeessan bitachuu dandeessan cryptowwan adda addaa akkaataa ittiin exchange gochuu dandeessan kutaa afuraffaa keessatti ni ilaalla. Xumura irratti immoo dhageeffattoota kan koo gaafii qabdan hundi keessaniyyuu komentii jalatti yaada qabdanis qeeqa qabdanis komentii jala naaf keettanii asirratti goolamna jechuudha. Amma steepiidhaan isinitti agarsiisa. Gara barnoota keenya kanarratti osoo hin ce'in obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftanii YouTube channel kun YouTube channel barnootaati waan ta'eef subscribe godhaa. Video kanaa immoo like share gochuudhaan eegalaadha. Amma gara barnootichaatti. Egaa gara video keenya kanarratti osoo hin seeniin dura wantoota beekuu qabdan afran tokko isinitti agarsiisa. Wantoota afran kana keessa wantoonni kunniin sirriitti boodarra isin dhibuu danda'anii jechoonni an amma itti fayyadamuudhaaf deemu kunniin maal akka ta'e ibsa isiniif kenna jechuudha. Tokkoffaa wallet jechuun maal jechuu akka ta'e isiniif ibsa. Wallet jechuun kiisii keessa yookaan immoo borsaa keessa jechuudha. Wanta cryptocurrency wan dijitaala ta'an kanneen kan harkaan qabuu hin dandeenye, kan qaamaan arguu hin dandeenye, kan dijitaala irratti adeeman kanneen bakki itti ol kaawwatan wallet jedhama. Walletiin gosa lama qaba. Gosoonni kanneen lamaan keessaa custodial wallet kan jedhamu jira. Non custodial wallet kan jedhaman jiranii. Custodial walletiin verify gochuu qabdanii. Non custodial wallet kan jedhan kun immoo verify gochuun isin hin gaafatu. Security'n isaallee baay'ee tokko salphaadha. Waa'ee kanarratti videoon ofii isaatiif qabatee dhiyaatu ni jira. Custodial wallet kan jedhaman kan akka Binance, Bitget, Bybit, OKX fi kan kana fakkaatan kan akka Telegram wallet isaan kunniin seera qabeessa KYC isin gaafatu. Akkuma mana baankii tokkotti yoo deemtanii akkaawuntii mataa keessanii banattan suuraa isin gaafata, waraqaa eenyummaa isin gaafata, information keessan guutuu maqaa keessan bara dhaloota keessanii detail isin gaafata jechuudha. So akkaawuntii baankii sanii ni banattanii ergasii immoo waraqata yookaan immoo buukii mataa keessanii isiniif kennan jechuudha. Inni kunis akkasumadha dijitaala online irratti internet irratti. So wallet mataa keessanii ni banattanii maqaa keessan akkanumallee KYC isin gaafata. KYC jechuun now your customers jechuudha. Egaa customer ta'uu keessan karaa ittiin beekamudha jechuudha. So inni kunis isin gaafata jechuudha. Wallet jechuun kiisa keessa yookaan immoo akkaawuntii baankii keessanii akka ta'etti ilaalaadha. Inni kun garuu internet irratti kan argamudha jechuudha. Lammaffaa immoo asirratti kan ilaallu Tone Space dha. Tone Space jechuun wallet Telegram kana keessatti kan argamu tahee isa of danda'edha. Asirratti
toonii feetan waan barbaadan ol kaawwachuu dandeessanii namaaf erguu dandeessanii akkanumallee swap gochuu dandeessan jechuudha. So isa kana leelee ilaalla. Inni biraa immoo toon coin kan jedhamudha. Toon coin akkuma cryptocurrency waan adda addaa baay'een keessanii beektanii bitcoin beektanii hamster gomba dox jedhamu kan toon coin kun immoo isa guddaadha jechuudha. Toon jechuun akkuma maqaa isaarraa kaatan jechuudha. Toon jechuun waan guddaadha. Toon coin kun asseetii as keessatti argamu yookaan immoo crypto as keessatti argamu kan Telegram wallet keessatti argannudha. So isa kanadha. Inni biraa immoo afuraffaarratti immoo dhaggeeffattoota koo P2P jechuun maal jechuudha jechuu dandeessan. P2P jechuun part to part jechuudha yookaan immoo person to person jedhan namoonni tokko tokko jechuudha akka biyya biyyaatiin garaagarummaa qaba. Kana jechuun namni tokko gurgurtaa bakka itti waliif adeemsisuudha jechuudha. Buy and sell bakka itti gootan cryptocurrency waan adda addaa asirratti qabdan kanneen bakka itti gurguratanii fi isinis bituu yoo barbaadan bakka itti bitan jechuudha. Isa kanallee detail ni ilaalla jechuudha. Egaa amma immoo dhaggeeffattoota koo gara kutaa jalqabaatti ni seenna. Kutaa jalqabaa keessatti akkaataa ittiin Telegram wallet ittiin banachuu dandeessan ni ilaalla. Telegram wallet karaa salphaa ta'een bilbila keessan irratti akkaataa ittiin banachuu dandeessan isinitti agarsiisa. San dura garuu of eeggannoo isin Telegram wallet yeroo banatan gochuu qabdan sadee isinitti hima. Tokkoffaa yeroo hundayyuu Telegram wallet keessan yoo banatan tokkoffaa accounting keessan kan Telegram sun verify ta'uu qaba. Kan sadarkaa eeggate ta'uu qaba. Sababni isaas kan asirra keessan cryptocurrency adda addaati qabeenya. So kanaafiyyuu isa kana akka isin jalaa hin banneef accounting keessan sun kan seera qabeessa ta'e kan lakkoofsa bilbilaa isaa yookaan immoo email isaa beektan kan password isaa beektan ta'uu qaba. Lammaffaa immoo yeroo kamiyyuu dhaggeeffattoota koo Telegram wallet yookaan bilbila keessan irraa qabaatan ta'e VPN fayyadamuu hin qabdan. VPN hin fayyadamtan taanaan Telegram walletiin access godhee background irratti salphamatti ni beeka. Ergasii immoo baan isin godha jechuudha. Accountii keessan guutumaan guutuutti ni cufu. Yeroo kanatti qarshii achirraa qabdan toonii wanta achirraa qabdan san ni dhabdan. Sadaffaa fi inni xumuraa immoo dhaggeeffattoota koo accountii keessan kan Telegrama nama kamittiyyuu argisiisuu hin qabdanii ofii keessanii qofa kan itti fayyadamuu dandeessan. Sababni isaas sattootaa fi karoonni baay'atanii jiran waan ta'eef wantoota kanneen beekuun murteessaadha. Gara kutaa jalqabaatti yeroo seennu akkaataa ittiin Telegram wallet ittiin banachuu dandeessan amma steppiidhaan isinitti agarsiisa. Egaa Telegram wallet banachuudhaaf duraan dursitanii gara Telegramaatti ni seentanii Telegrama irra erga seentanii booda jalqaba irratti bakkuma search baarii kanarratti kilik gochuudhaan salphamatti jechuudha. Bakkuma search baarii kanarratti kilik gootanii ergasii immoo @wallet ittanii barreessitan jechuudha. Yeroo barreessitan akka iskiriinii irratti isiniif barreesse kana barreessitan jechuudha. @wallet ittanii search gootan salphamatti Telegram wallet argachuudhaaf jechuudha. Bilbila keessan irratti walitti hidhachuudhaaf. Ergasii immoo jalqaba irratti kan isinii dhufan walletiiwwan adda addaatu argama. Isa verify ta'e isa jalqaba irratti argamu kanarratti kilik gootan jechuudha. Isa jalqaba irratti kilik gootanii ergasii immoo ni elsiiftanii start ka jedhu jala kanatti ni argama. Start ka jettu irratti kilik gootanii ergasii immoo seera akka waliif galtan isiniif ibsanii jechuudha. Yeroo jalqabaatiif gara seeroo seentan seera san walii ni galtanii yookaan accept gootanii seera san ni fudhattanii ergasii immoo wallet ka jettu kanarratti kilik gochuudhaan gara keessaatti seenu. Ergasii immoo start ka jettu argama. Start ka jettu kanarratti kilik gootanii ergasii gara keessaatti seentan jechuudha. Egaa haala kanaan Telegram wallet eegalchiisuu dandeessanii jechuudha. Egaa ammaan booda bilbila keessan irratti feetanii jirtanii accountii mataa keessanii banachuudhaaf deemaa jirra jechuudha. Ergasii immoo gara keessaatti yeroo seentan wallet in Telegram welcome to Ethiopia isiniin jedha. Alaabaa Itoophiyaadhaaf ofirraa qaba. Biyya isin itti argamtan yookaan immoo location isin itti argamtan access isiniif godhanii asirratti wantoota isin gochuu qabdan hundayyuu jechuudha. Cryptocurrency waan adda addaa bituu, exchange gochuu, gurgurachuu, akkanumallee gara Itoophiyaa birriitti jijjiirachuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Inni biraa immoo use crypto dolaraan cryptoowwan adda addaa akkaataa ittiin fayyadamuu dandeessan. Akkanumallee wantoota baay'eetu argama. Isaan kanneen let us go ka jettu jalatti argamti. Let us go ka jettu kanarratti kilik gochuudhaan ni jalqabsiiftu jechuudha. Salphumatti Telegram wallet yeroo banattan biyya isin itti argamtan access godhanii ni beeku jechuudha. Egaa haala kana salphumatti wallet uf danda'e kan Telegrama banannee jirra. Asirratti balansiin kennu qabnu duwwaadha jechuudha. Akkuma asirratti argartan. Egaa amma immoo cuftanii keessaa baatanii yeroo hundayyuu yeroo gara wallet kan argachuu yoo barbaadan maal gootanii dhaggeeffattoota koo ammaan booda bannee jirra waan ta'eef sarara sadii Telegram keessa erga seentanii booda sarara sadii kanarratti kilik gootanii ergasii immoo akkuma asirratti argartan wallet ka jettu tun isiniif dhufti. Kanaan dura sitiinkii keessa yeroo seentan jechuudha isiniif hin dhuftu. Isheen kun yeroo sarara sadii sanarratti kilik gootan salphumatti isiniif dhufti. Ergasii immoo wallet ka jettu kanarratti kilik gochuudhaan eegalchiiftu jechuudha. Sababni isaas accountii banannee jirra jechuudha. As keessatti wantoota argaman immoo bal'inaan kutaa lammaffaa keessatti maaltu argama kan jedhu wallet kana keessatti maaltu argama kan jedhu immoo kutaa lammaffaa keessatti sirriitti ilaalla.
Kutaa lammaffaa kana keessatti immoo amma wanti ilaaluu dhaggeeffatan koo asseetiiwwan yookaan immoo kiriptoo karansiiwwan Telegram wallet keessatti argaman maal fakkaata? Settingiiwwan isaan keessatti argamullee Telegram wallet keessatti argamullee maal akka fakkaatu amma immoo asirratti ni ilaalla. Egaa Telegram wallet keessa yeroo seentan baalaansiin keessan duwwaadha doolaara kan argisiisu jechuudha. Asirratti wantoota baay'eetu argama. Asirratti sendi ka jedhu ni argama. Add kiriptoo ka jedhu jira, exchange ka jedhu jira, akkanumallee P2P ka jedhu jira. P2P akkaataa ittiin gurgurachuu dandeessan boodarra ni ilaalla jechuudha. Akka ta'uuf danda'e qaba inni waan ta'eef boodarratti deebina. Inni jalqabaa namootaaf erguu yeroo barbaadan asirratti dhaggeeffattoota koo sendi ka jettu kanarratti kilik gochuudhaan nama wanta barbaadan erguu dandeessan jechuudha. Namaaf erguudhaaf sendi ka jettu kanarratti kilik gootanii jechuudha. Ergasii immoo an as keessa MPT waan ta'eef ergasii immoo dhaggeeffattoota koo namaaf erguu yeroo barbaada as keessa wallet kana keessa duwwaadha doolaara hin qabu tokko illee hin jiru waan ta'eef MPT naan jedha malee namaaf yeroo ergitan ergasii immoo sendi ka jettu kanarratti kilik gootanii keessa yeroo seentan P2P fi external wallet ka jedhamu jira. External wallet jechuun walletiiwwan of danda'anitti akkaataa ittiin erguu dandeessanii P2P boodarra ni ilaalla. External wallet kanarratti kilik yeroo gootan immoo wantoota argatamtu jira. External wallet jechuun walletiiwwan kana barbaadaniif erguu yeroo barbaadan jechuudha. Another wallet jechuudha. Walletii biraa tiif erguu yeroo barbaadan isarra kilik gootanii ergasii immoo dhaggeeffattoota koo as keessaa wanta erguu barbaadan fakkeenyaaf doolaariin jira, Bitcoin, Toncoin, Notcoin, Dogs, Hamster Combat, Xempire jecha deema jechuudha. Kanneen keessaa kan irratti erguu fi barbaadan kan nama san qabu ni filattanii ergasii immoo continue jettanii adreesii isaatti galchuudhaan salphumatti erguu dandeessan jechuudha. Detail akkaataa ittiin erguu dandeessanii fi receive gochuu dandeessan fudhachuu dandeessan ni ilaalla boodarra. Inni biraa immoo exchangeidha. Exchange kan jedhu kana irratti immoo kilik yeroo gootan exchange jechuun kiriptoowwan karansiiwwan adda addaa wal jijjiiruu jechuudha. Fakkeenyaaf external wallet irratti jiru dandeessa P2P irratti kanneen bal'inaan detail boodarra ni ilaalla. Baay'ee tokko salphaadhallee waan ta'eef jechuudha. Inni biraa immoo P2P dha. Inni isa kutaa of danda'e qaba. Kutaa of danda'e irratti ni ilaalla jechuudha. Waa'ee P2P baay'ee tokko detail ni bal'ata jechuudha. Asirra settingiin ni argama. Settingis ka jettu ni argamti. Settingis keessa yeroo seentan immoo wantoota baay'eetu argama. Akkuma asirratti argatan toon space keessan asirratti on godhatanii toon space jalqaba irratti isinitti himee jira. Toon space immoo dhaggeeffattoota koo akkaataa ittiin on godhatan ammallee ni ilaalla. Asirra notification fi akkanumallee passcodeidhaan hidhachuu yoo barbaadan yookaan immoo patternidhaan hidhachuu yoo barbaadan Telegram wallet keessanillee asirra passcode set gootan jechuudha. Set app akka itti godharratti kilik gootanii ergasii immoo passcode akka itti galchitan isin gaafata jechuudha. Ergasii immoo enable passcode ka jettu kana irratti kilik gootanii ergasii immoo passcode yookaan immoo lakkoofsa 4 digit 4 kan qabu lakkoofsa dagachuu hin qabne asirratti ni galchitan jechuudha. Passcode kana irratti ni galchitanii ergasii immoo irra deebiidhaan illee ni galchitanii ergasii immoo passcode keessan active gootanii jechuudha. Ergasii akkuma asirratti argatan set passcode ka jedhutu argama digit 4 dha isin jedhee ture duratti jechuudha. Passcode kana lakkoofsa hin daganne lakkoofsa digit 4 asirratti ni galchitanii jechuudha. Ergasii immoo re passcode isin jedha confirm passcode ka jedhutu argama irra deebitanii lakkoofsa jalqaba irra galchitan san dagachuun qabdan jechuudha. Yeroo kamiyyuu yeroo Telegram wallet keessa seentan passcode kana isin gaafata waan ta'eef dagachuun qabdan. Ergasii immoo recovery email isin gaafata. Email keessan kan recovery ittiin gochuu dandeessan yookaan immoo Telegram wallet keessan akka tasaa accountiin isaa yoo bade deebistanii argachuudhaaf isin qarqara jechuudha. Recovery email itti galchitan jechuudha. Email keessan kan hin daganne tokko itti galchitan fakkeenyaaf kan koo nama fakkeenyaaf itti galcha. Isinis step nama itti galchuu kana itti galchitan jechuudha. Email keessan isa sirriidha asirratti itti galchitan jechuudha. Email keessan isa sirriidha. Egaa kan recover ittiin godhachuu dandeessan Telegram wallet keessan ittiin recover godhachuu dandeessan erga itti galchitanii booda immoo continue kayyattuutti argama. Continue kayyattu kanatti irratti kilik gochuudhaan salphumatti recover godhachuu dandeessan jechuudha. Recovery email jechuun Telegram wallet keessan yoo kan badu yookaan immoo accounting keessan yoo kan badu ta'e recover gootanii kan ittiin deeffachuu dandeessanidha jechuudha. Kanaafiyyuu continue kayyattu kanarratti kilik gochuudhaan ergasii immoo ni xumurtanii jechuudha. Ergasii immoo maaltu isin dhufa karaa emailii amma duratti itti galchitaniitiif koodii itti isin dhufa. Koodii san ni fudhatan jechuudha. Emailii keessan irraa ni fudhatanii emailii irraa already fudhachuudhaaf deemaa jira. Ergasii immoo emailii irraa erga fudhatanii booda koodii sana asirratti galchitan jechuudha. Koodiin sun dijitii 6dha. Isa fudhannee itti galchina jechuudha. Egaa akkuma asirratti argartan jechuudha gara emailii isa itti galchitaniitti seentanii emailii keessa erga seentanii booda dijitii 6 kan ta'e koodiin isiniif ergama jechuudha. Kan verify itti gootan Telegram wallet keessan ergasii immoo dijitii 6 sana akkuma asirratti argartan jechuudha isinitti agarsiisaa jira. Isa inni fudhatanii ergasii immoo saanduqa kana keessa galchitan jechuudha. Saanduqa kana keessatti osoo dogongoriin ni galchitan jechuudha. Dogongoruu hin qabdan gonkumayyuu dogongoruu hin qabdanii ergasii immoo as keessatti ni galchitan. Yeroo galchitan akka tasaa garuu koodiin kun yoo isin dhaqabu baade didn't get a code kan jettu kanarra kilik gochuudhaan salphumatti akka isiniif
ergamu gochuu dandeessan jechuudha. Akka irra deebiidhaan isiniif ergamu gochuu dandeessan yoo isin dhaqqabuu baatte karaa emailii keessanitti jechuudha. Akkuma asirratti argartan paaskoodii kan kootti galchee jira. Akkanumallee recovery emailii kan kootti galchee jira jechuudha. Kanaafiyyuu sakkuur godhee jira jechuudha. Yeroo ammaa kana keessatti maalii kan koo telegram wallet kan koo sakkuur godhee jira jechuudha. Egaa isa kana hallee haala kanaan itti fayyadamuu dandeessu qabdan jechuudha. Dhaggeeffattoota koo egaa paaskoodiin kun on godhadhaadha. Asirratti on isiniif ta'a akkuma asirratti argartan on ta'eera. Duratti off ta'ee jira. Amma immoo on isiniif ta'ee jira jechuudha. Dhaggeeffattoota koo egaa inni tokko isa kanadha. Inni biraa immoo language jijjiiruu barbaadan already ingiliffa ta'a. Ingiliffa irra yoo godhatan murteessaadha. Afaanota biraa jijjiirachuu barbaadan asirratti kilik gootanii jijjiirachuu dandeessan. Inni biraa immoo default currency dha. Default currency jijjiirachuu dandeessan akka barbaadanitti jechuudha. Gara Itoophiyaan birriitti jijjiirachuu dandeessanii gara exchangeewwan yookaan immoo birrii biyya barbaadanitti qarshii biyya barbaadanitti jijjiirachuu dandeessan. USDT irra taa'an already USDT jechuun doolaara takka jechuudha. Waan biraatii miti. Asirra kilik gootanii immoo dhaggeeffattoota koo by default kan Itoophiyaallee barbaaduu dandeessan. Itoophiyaa fakkeenyaaf asirratti argamti ETB'n asirra argama jechuudha. Isa kanallee filachuu dandeessan. Sababni isaas waaletii keessan irratti ETB'dhaan akka isinitti agarsiisu gochuu dandeessanii asirratti qarshiiwwan yookaan immoo maallaqa biyyoota adda addaatu argama kanneen keessa kan barbaadan filachuu dandeessanii. Ani already yeroo baay'ee doolaaraa fi Itoophiyaan birrii irra godhadha. Itoophiyaan birrii irra godhadhee jira. Ergasii immoo duubatti deebuudhaan ETB ta'ee jira jechuudha. Itoophiyaan birrii jechuudha. As keessatti immoo yeroo rakkoo telegiraamaa wal qabate yoo jiraate contact support kan jedhutu argama. Contact support kanarra kilik gootanii salphamatti dhaggeeffattoota koo support isaanii haasofsiiftanii deebii aktiiviidha isaan isiniif deebisuu jechuudha. Rakkoolee yoo jiraate telegiraam wallet irratti jechuudha. Isaan hafan immoo baay'ee tokko barbaachisaa miti. Notification kan jedhu kanarratti kilik gochuudhaan egaa notification jechuun beeksifni akka isin dhaqqabu yeroo isin dhaqqabutti yeroo wantoonni adda addaa namni isiniif ergu isinillee namaaf ergitan sagalee adda addaa akka isiniif dhageessisu gochuu dandeessanii kun baay'ee tokko salphaadha. Egaa amma immoo dhaggeeffattoota koo uf duubatti deebinee wantoota tokko tokko ni ilaalla. Uf duubatti yoo deebitan akkuma asirratti argartan USDT ture duratti doolaara ture asirratti ETB godhannee jirra. Jijjiirachuu barbaadan immoo asumarratti settingii irra dhuftanii maal gootanii settingii irratti kilik gootanii ergasii immoo default currency kan jedhu kanarratti kilik gootanii ergasii immoo gara doolaaraatti illee jijjiirachuu ni dandeessan jechuudha. Mirga keessan as keessatti cryptocurrencywan argaman kanneen keessa kan barbaadanitti jijjiirachuu dandeessanii jechuudha. Ergasii gara currency isin filattanii san qofatti isiniif deebisaa jechuudha. Egaa as keessatti immoo dhaggeeffattoota koo wanti argamu baay'inaan doolaaraadha. Doolaaraa fi tonkoinidha. More assets kan jettu argamti. More assets kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan immoo assetiiwwan dabalataallee asirratti ilaaluu dandeessanii jechuudha. Cryptocurrencywan adda addaa doolaarri ni argama asirratti Bitcoin, Toncoin, Notcoin, Dox, Hamster Combat, X Empire kan jedhamutu asirratti argama jechuudha. So isaan kunniin isaan ani itti fayyadamu waan ta'eef asirratti naaf dhufe isinillee dhaggeeffattoota koo yeroo waaletiiwwan adda addaa airdrop yeroo waaletiidhaan wal qunnamsiiftan waaletii adda addaatiin telegram waaletiidhaan yoo wal qunnamsiiftan airdropin isin hojjettanii tookiin isin ittiin baafatan fakkeenyaaf Dox warroon hojjetan Hamster Combat, X Empire yeroo wal qunnamsiisan asirratti waan baafadheef waan wal qunnamsiisee fi waaletii kanaan dura so ergasii immoo garanatti dhufaa jechuudha. Cryptocurrency kamiyyuu garanatti dhufaa jechuudha. So haala kanaan asitiin adda addaallee asirratti dhufaa jechuudha. Inni biraa immoo dhaggeeffattoota kan isin agarsiisuu barbaadu baay'ee ittiin fayyadamtanii QR koodii asirratti kilik gochuudhaan scan gochuudhaan telegram walletii biraarraa salphamatti gara keessanitti transfer gochuu dandeessanii baay'ee ittiin fayyadamtan. Asirratti immoo sarara sadiitu argama tuqaa sadiitu argama gubbaa kanarratti isheerratti immoo kilik yeroo gootan hojii kanarra deebitanii internet yoo sirra keessa reload page kan jedhu kanarra kilik gochuudhaan gochuu dandeessanii screen irratti add to home screen kan jedhutu ni argama isarra gochuu dandeessanii. Inni biraa immoo dhaggeeffattoota koo settings kan jedhu kana keessallee seentanii wantoota tokko tokko settingii kana keessatti duratti isinitti agarsiisee jira. Egaa kana fakkaata bal'inaan jechuudha wantoonni as keessatti argaman dhaggeeffattoota koo kana fakkaatu. Amma immoo dhaggeeffattoota koo kana isinitti agarsiisu akkaataa ittiin tone space keessan on ittiin godhachuu dandeessanidha. Kan isinitti agarsiisu tone space keessan on godhachuu akkaataa ittiin dandeessanidha. So tone space keessan on godhachuudhaaf asirratti fakkeenyaaf tone space garana dhufne tone space keessan garana dhufne on hin taane garana dhufne akkaataa ittiin fidattan isinitti agarsiisa. Tone space as keessatti argama asseetii as keessatti argamudha. Tone space keessanidha yeroo baay'ee airdropiiwwan adda addaa kan ittiin wal qunnamsiisan adreesii isaatiin jechuudha. Adreesii qaba adreesii saniin namoonni airdropiiwwan adda addaatiin wal qunnamsiisu namoonni illee toonii akka isiniif ergan isinillee toonii namootaaf yeroo ergitan tone space irraa fayyadamtan yeroo baay'ee jechuudha. Telegram wallet irraa fakkeenyaaf Toncoin asirratti argama tone space irratti kan argamudha yeroo baay'ee kan itti fayyadamtan waan ta'eef tone space on godhachuu qabdan Telegram wallet irratti jechuudha. So kanas on godhachuudhaaf mallattoo settingii asirratti argamtu kana keessa seentan jechuudha. Baay'ee tokko salphaadha. Mallattoo settingii kana keessa erga seentanii booda mallattoo toonii kan ofirraa qabdu show tone space beta kan jedhamutu argama.
tone space beta kana on godhatan jechuudha. Tone space keessan on godhatanii so show tone space beta kan jettu kanarratti click gootanii ergasii tongili on taatutu jira. Isee on godhatan jechuudha. Isee on godhatanii yeroo on godhatanitti salphamatti gara duubaatti yeroo deebitan tone spacing keessan gara fuuldura walletii keessanitti ni dhufa jechuudha. So create gootan jechuudha tone space keessan. Ergasii immoo akkuma asirratti argatan tone space beta kan jedhu haarawaa dhufee jira gadda kanatti jechuudha. Akkuma asirratti argatanii so haarawaa dhufee jechuudha. Tone spacing baay'ee murteessaadha. Tone spacing garuu dhageeffatu kan ko Telegram walletiidhaan kan wal qabatee miti. Yeroo baay'ee tone spacing recovery phase qaba isa boodara ni ilaalla. Recovery phase san qabaachuun murteessaadha. Tone spacing akka tasaa accounting keessaniyyuu yoo kan bilbila keessanirraa badu yoo ta'e Telegram wallet salphatti deebi'ee wajjin ni dhufa. Garuu tone spacing wajjin hin dhufu. Wajjin kan deebifataniin recovery phase qaba yookaan immoo recovery email qaba isa boodara ni ilaalla jechuudha. Ergasii immoo tone space beta kan jedhu ni dhufa. Ergasii immoo maal gootanii start exploring tone kan jedhutu argama. Jalqabsiisaa isin jira so isas jalqabsiisuudhaaf asumarratti click gootan jechuudha. Asumarratti click gootanii gara adreesii walletii tone space jedhamutti isin fudhata jechuudha. Ergasii immoo akkuma asirratti argattan tone space keessan create godhachuu irratti argamtan jechuudha. Your tone space isin jedha. Egaa access kan godhu dhageeffata kan ko blockchain wanta jedhamutu jira. Cryptocurrency wan adda addaa boodarratti kan sochoosu jechuudha. Cryptocurrency wan kanneen kan sochoosu blockchain kan jedhamu kan akka internetatti wal qabatee blockchain kanatu sochoosa. Blockchain jechuun qo'atii guddaa isaa qaba. Achi keessatti kuufamni cryptocurrency wan adda addaa wantoonni isin asirratti create goodan accounting wan isin create gootan balansiin keessan irraa hir'isee balansii nama biraatti irraallee hir'isee gara biraatti ergu kan nama biraa irraa hir'isee gara keessanitti ergu wantoonni kunniin hundinuu sistema tokko keessa darbu jechuudha. Cryptocurrency wan kamiyyuu walletii wan kamiyyuu dugda duuba irra kan jiru blockchain kan jedhamutu jira jechuudha. Waa'ee blockchain bal'inaan detail yeroo biraa ni ilaalla. Baay'ee detail wanta ta'edha jechuudha. Wanti kun information guutuun asirratti argitan adreesii create isiniif godhee adreesii sanarratti galmooftanii ergasii immoo walletii mataa keessanii banattanii walletii sanii immoo namaaf wanta barbaadan hamster yoo ta'e hamster docs yoo ta'e docs bitcoin notcoin kanneen kan dabarsitan kan isiniif galmeessu jechuudha. Internetaan kan wal qabate wanta guddaa blockchain kan jedhamutu jira jechuudha. Isa detail yeroo biraa video bal'aadhaan walitti deebina. Ergasii immoo tone spacing keessanillee isa kana keessa darba blockchainitu control godha jechuudha. Wanta isin tone spacing keessan irratti hojjettan hundayyuu control kan isiniif godhu interneta guddaa kan ta'e kan qo'atii uf danda'e qabu jechuudha. Isaadha jechuudha blockchain kan jedhamu jechuudha. Ergasii immoo dhageeffattoonni koo wantoota kanneen dubbisuu dandeessanii start exploring tone kan jedhuu fi akkasumallee existing wallet kan jedhutti argama. Cufuu barbaadan existing jettanii haarawaa banachuu barbaadan waan ta'eef start exploring tone kan jettu kanarratti click gootanii bantanii jechuudha. Step sadii qaba. Step sadii ni darbitanii jechuudha. Ergasii immoo gara fuula kanaatti isin fudhata. Asirratti jechuudha wanti guddaan isin of eeggannoodhaan hojjechuu qabdan. Asirratti backup email kan jedhuu fi akkasumallee backup manually kan jedhutu argama. Email keessaniin backup akka gootan deebistanii akka argataniif email keessan backup via email kan jettu kanarra click gootanii email keessanitti galchitanii akkuma duratti isa Telegram wallet irra galchinisan jechuudha. Ergasii immoo email keessan irratti koodiin ergama koodii sana ni galchitanii kanaan jechuudha active gootanii recover gochuu kan dandeessan yeroo hundayyuu jechuudha. Tone space keessan so an already back manually kan jedhu kanarratti click godha boodarra akkaataa ittiin email keessanillee itti fayyadamuu dandeessan isinitti agarsiisa. Inni kun ammoo backup manually kan jedhu kun asirratti dhageeffatan koo recovery phrase isinii fida meeqaadha jechuudha. 20dha asirratti jechoota 20tu barraa an already isinitti agarsiisu isa kana namatti agarsiisuu hin qabdan gonkumayyuu recovery phrase keessan namatti agarsiisuu hin qabdan. Sababni isaas recovery phrase kanaan kan deebistanii tone space keessan deebiftanii argachuu dandeessan. Akka carraa ta'e fakkeenyaaf accountii tokkorraa gara accountii biraatti Telegram wallet keessan yeroo accountii keessan kan Telegram yeroo dabarsitan walletiin Telegram wallet waliin darba. Tone spacing garuu waliin hin darbu. Recovery phrase kanaan yookaan immoo email duratti isinitti himesaniin kan deebistanii argachuu dandeessanii jechuudha. So asirratti of eeggannoo isin gaafata. Ergasii immoo continue recovery space jettan. Asirratti isaan kana barreeffachuu dandeessan, copy godhachuu dandeessan, screenshot gochuu dandeessanii. Ergasii immoo yeroo itti aanu continue jettan asirratti barreeffamoota as keessatti argaman kanneen keessaa sadii isin gaafata. Sadeen keessaa carraan kan isin ga'edha. Tokko faga 20tu asirra barraa'ee jira jechoonni fuulduratti argamu. Jechoota san isin gaafata jechuudha. Sadaffaa irratti kan argamu maalidha isin jechuu danda'a. Shanaffaa irratti illee 20ffaa irratti isin gaafachuu danda'a. Sadiidha kan isin gaafatu jechuudha. So isa kana screenshot gootan already screenshot godhee jira jechuudha. Screenshot erga gootanii booda isa kana itti galchitan jechuudha boodarra.
screenshot erga gootanii booda dhaggeeffattoota kan amma maal gootanii continue kayyattu kanarra kilik gootanii jechuudha. Continue kayyattu kanarratti kilik gootanii ergasii immoo isa screenshot gootan irraa isin gaafata jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsa 6 18 fi 20 irratti kan argamu na gaafate ana jechuudha. Isin oppositeedha kan kiyyaa fi kan keessan tokko ta'uu hin danda'u. Create kan isin godhu akkaataa accountiitiin garaagarummaa qaba waan ta'eef. So isa 6 irratti argamu ni galcha akkanumallee 18 irratti akkanumallee 20 irratti wantoota argaman ni galcha ergasii immoo deebinee dhaggeeffattoota itti galchine ergasii immoo next jettan jechuudha. Erga itti galchitanii booda next jettanii jechuudha. Ergasii immoo dhaggeeffattoota kan recovery phrase keessan kan isin gaafate isa duratti screenshot godhaa isin jedhe keessaa wantoota sadii isin gaafata sadeenuu asirratti itti galchee jira. Ergasii immoo next kayyattu kanarratti kilik gochuudhaan gara fuulduraatti deemtan. Warroonni emailiidhaan gochuu barbaadan immoo emailii keessan itti galchitanii ergasii immoo emailii keessan irratti koodiin isiniif ergama koodii san fudhachuudhaan achirratti galchitanii ergasii immoo isa ta'a jechuudha. Yeroo barbaadanitti toon space keessan deeffachuudhaaf jechuudha. Yeroo kanatti dhaggeeffattoota kan enter your wallet passcode isiniin jedha. Passcode duratti uumaa isiniin jedhe yeroo toon space keessan keessa seentanii fi telegram wallet keessan keessa seentan isin gaafata waan ta'eef so isa san dagachuu hin qabdan isiniin jedhe jira. So digitii afuridhaa itti galchitanii jechuudha. Ergasii immoo yoo dagattan irra deebistanii ergachuu dandeessan jechuudha. Ergasii immoo akkuma asirratti argartan wallet was successful backup isiniin jedha. Ergasii immoo adreesii asirratti create isinii godha kan toon space keessanii jechuudha. Ergasii immoo view toon space kayyattu kanarratti kilik gochuudhaan salphamatti toon space keessan on godhatan jechuudha. Steepiin amma isinitti agarsiiseen fayyadamtanii jechuudha. Emailii keessanitti yookaan immoo recovery phrase isiniif kennuu jira isaan saniif fayyadamtanii jechuudha. Ergasii immoo dhaggeeffattoota kan toon space keessatti wantoonni argaman balaansii keessan asirratti ilaaluu dandeessanii balaansii keessan jijjiiruu dandeessanii yoo barbaadan settingii qaba asirratti illee dhaggeeffattoota kan wantoota telegram wallet keessatti argamu as keessatti ni jiru. Reesii gochuu ni dandeessanii namaaf erguu ni dandeessanii deposit gochuu dandeessanii exchange gochuu dandeessanii yookaan swap gochuu dandeessanii jechuudha. Toon spacein wanti inni isin fayyaduuf baay'inaan tokkoffaa wanti inni isin fayyaduuf asseetii barbaadan tokko yookaan immoo cryptocurrency barbaadan tokko ol kaawwachuudhaaf isin fayyada jechuudha. Yookaan immoo asirratti stake gochuudhaaf stake ka jedhutu jalatti argama. As keessatti wantoonni argaman kanneenidha jechuudha. Asirratti sendi ka jedhu jira namaaf erguu ni dandeessanii toon space keessan irraa wanta barbaadan erguu ni dandeessanii namaaf asirratti sendi ka jettu kanarratti kilik yeroo gootan ergasii immoo adreesii isiniif kenna jechuudha. Already qarshii asirraa waan hin qabneef jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Ergasii immoo adreesii kanarratti dhaggeeffattoota kan koo namaaf erguu dandeessan. Adreesii kana copy gootanii namaaf ergitanii yookaan immoo gara wallet keessan transfer akka isiniif godhu yoo barbaadan transfer from wallet ka jedhu wallet keessan irraa akka isiniif darbu gochuu dandeessanii egaa kana bal'inaan ilaaluu dandeessan jechuudha dhaggeeffattoota kan koo. Asirratti inni biraa immoo deposit gochuudhaaf yookaan ol kaawwachuudhaaf inni biraa immoo dhaggeeffattoota kan koo swap gochuudhaaf yookaan immoo gara cryptocurrency waan adda addaatti jijjiirachuudhaan swap kayyattu kanarratti kilik gochuudhaan ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo salphamatti swap gochuu dandeessan cryptocurrency tokkorraa gara biraatti swap gochuu ni dandeessan jechuudha. Egaa wanti tokko kanadha. Asirratti immoo dhaggeeffattoota kan koo protect your toon space with email backup isinii jedha. Isa kana on godhadhaadha. Enable godhadhaadha. Asirratti isarratti kilik gootanii emailii keessanitti galchitanii ergasii immoo koodii isiniif ergama yeroo kamiyyuu protect gochuu dandeessan hattoota irraa hakaroota irraa toon space keessan salphamatti eeguu dandeessan jechuudha. As keessatti wanti biraa toon coin argama USDT ni argama. USDT ka jedhamu yookaan immoo doolaaraan wal qixa wanne tokko rakkoo hin qabu. Inni biraa immoo stake ka jedhamu ni argama. Stake jechuun yeroo wanta barbaadan tokko tooni hamma ta'e tokko wanta barbaadan ol kaawwatan ergasii immoo percentii muraasa akka isiniif giftii kennu yookaan immoo akka isin argatu gochuu dandeessan jechuudha. Egaa isa kanas gochuu dandeessan. Collaboration ka jedhu argama wantoota baay'eetu argama as keessatti jechuudha. Isaan kanneen ilaaluu dandeessanii toon space keessatti wantoonni argaman baay'inaan kanadha. Toon space wanti isin fayyaduuf baay'inaan ol kaawwachuudhaaf akka bakka qusannoo yookaan immoo kaawwachuu cryptocurrency barbaadan asirratti ol kaawwachuu toonii keessan ol kaawwachuu akkasumallee wantoota adda addaati. Lammaffaa immoo transaction adda addaa xumuruudhaaf fakkeenyaaf third party airdrop kan jennu yookaan immoo airdropiiwwan amma yeroo ammaa kana karaa telegiraamaatiin bootii telegiraamaatiin hojjetaman kanneen kan wal qunnamsiifnu transaction fee adda addaa kan asirraa jechuudha. So namaaf adreesii kamiyyuu toon coin fakkeenyaaf airdropiiwwan tokko transaction fee sin gaafatu toonii tokko toonii lama jechuudha. Isa san kan argattan wallet kana jalatti jechuudha. Toon space jalatti toon coin jira USDT jira kan biraallee dabalamuu ni danda'u jechuudha. So toon coin kana irratti kilik gootanii salphamatti jechuudha adreesii kanaadha jechuudha. Asirratti adreesii kana namaaf ergitan your toon adrees ka jedhu kana isa kana copy godhatanii ergasii immoo maal gootanii nama irraa bituu barbaadda. Fakkeenyaaf an toonii nan gurgura baay'een keessan narraa bitattanii jirtanii yeroo hundayyuu toonii narraa bitachuu namoonni barbaadan toon space keessan keessa seentanii yookaan immoo telegram wallet irratti illee toon space ni argama. Must garuu yeroo baay'ee transaction fee raawwachuudhaaf toon space keessatti kan argamudha. Tooniin kan isin tajaajilu jechuudha. Kan telegram wallet keessatti argamu osoo hin taane kan toon space keessatti argamudha. Transaction fee adda addaa airdropiiwwan adda addaa irratti raawwachuudhaaf jechuudha. So adreesii kana copy gootanii ergasii immoo naaf ergitanii an ammoo akka fakkeenyaatti jechuudha kan isiniif ibsaa jiru.
Ana ammoo dhaggeeffattoota koo adreesii keessan kanarraa qarshii hamma jedhamee san erga ganaa galchitanii booda adreesii kanarratti toonii hanga isin barbaadanii isiniif galchaa jechuudha. So isa kanadha jechuudha kan erguu dandeessan. Asirratti toonii keessan namaaf erguu ni dandeessanii, sendi gochuu dandeessanii, akkanumallee deposit gochuu dandeessan, swap gochuu dandeessan, ol kaawwachuu jijjiiruu jechuudha. Egaa kanaaf isin fayyada. Inni biraa immoo as keessatti kan argamu dhaggeeffattoota koo USDT dha. USDT'n rakkoo tokko hin qabu, doolaara jechuudha, wanta biraati miti. Isa kanarratti illee kan gootanii adreesii kana koppii godhachuudhaan namaaf erguu dandeessanii, namaaf erguu akkanumallee isinis sendi gochuu dandeessanii toonii yookaan immoo adreesii keessan kana namaaf ergitanii koppii gootanii namaaf ergitanii namni sun immoo adreesii keessanii isiniif erga jechuudha. So isin already receive gochuudhaaf akka wanta biraati miti dhaggeeffattoota koo mana kuusaa tokko yeroo deemtan fakkeenyaaf baankii irratti namaaf yeroo ergitan akkaawuntii nama sanii irratti ergitan akkaawuntii nama sanii qabaachuu qabdanii jechuudha. So isinis nama tokkoof toonii ni ergina yoo jettan adreesii asirratti argamu kana adreesii keessan kana receive gajedhutti argama boodara ni ilaalla. Garuu toon space keessatti asirratti kan argamu jalatti yuru toon adreesii isin jedha, adreesii toonii isin jedha. Isa kana koppii gootanii nama barbaaddaniif ni ergitanii adreesii kanaan namni sun itti galchee isiniif erga. Akkamitti nama ergitan kan jedhu immoo boodara ni ilaalla jechuudha, detail jechuudha. Egaa kana fakkaata gabaabinumatti wantoonni toon space irratti argaman kana fakkaatanii egaa toon space haala kanaan banachuu dandeessan. Kutaa sadaffaa irra geenye jirra. Kutaa sadaffaa keessatti almost kutaa lammaffaa keessatti bal'inaan waan ilaalleef waan baay'een ilaallu akkaataa ittiin Telegram wallet keessanii fi akkanumallee toon space keessan verify gochuu dandeessan isinitti agarsiisee jira bal'inaan almost isinitti agarsiisee jira. Kutaa kana keessatti kana ilaalla jennee turre Telegram wallet keessan verify gochuudhaaf paaspoortii keessan KYC isin gaafata. Yeroo isin gaafate verify godha yeroo isiniin jedhe tokkoffaa KYC keessan karaan ittiin verify gootan paaspoortii keessan yookaan immoo international ID keessan. International ID fakkeenyaaf anan inni qaba. International ID kanallee ni fudhata Telegram walletiin. So isa kanatti illee fayyadamuu dandeessanii akkanumallee dhaggeeffattoota koo paaspoortii itti fayyadamuu dandeessanii international already license driver license kana hin ilaalle isin ilaaluu dandeessanii almost asirratti hin ilaalle kan akka Binance, Bybit, OKX fi kan kana fakkaatan garuu ni fudhata jechuudha. So KYC dha. KYC jechuun now your customer jechuudha. Customer wallet kana ta'uudhaaf eenyummaa keessan beekuudhaaf paaspoortii keessanii yookaan immoo eenyummaa keessan kan ibsu international kan ta'e gaafatu baay'inaan jechuudha. International kan ta'e immoo fakkeenyaaf waraqaan eenyummaa gandaa jira inni already international miti. International kan ta'e international ID kana kan amma baay'ina jechuudha. Baay'in keessan faayidaa irraa fayyadamaa jirtanii. Lammaffaa immoo paaspoortiidha. Sadaffaan immoo international driver license dha. Garuu Telegram walletiin driver license fudhatamu fudhatu kan jedhu beeku. Paaspoortii fi international ID yoo qabaatan garuu verify gochuu dandeessan. Baay'ee tokko salphaadha. Wanti isin gaafatu isa kana ID keessan kana yookaan paaspoortii keessan yookaan immoo international ID keessan kana fuula dura kana kaasaa isiniin jedha. Bakka isiniif kenna ni kaaftanii. Ergasii immoo background isaallee kaasaa isiniin jedha. Background illee ni kaaftanii. Ergasii immoo face keessan selfie camera isin gaafatu. Selfie camera saniin almost fuula keessan sirriitti itti mul'istanii jechuudha. Ni kaaftanii ergasii verify gootan. Baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Wanti jechaan isinitti ibsuudhaaf yaaleef viidiyoon kun baay'ee tokko isin dheerataa jira waan ta'eef jechuudha. Dhaggeeffattoota koo haala kana verify gochuu dandeessanii. Toon space keessanii illee email keessanii verify gochuu dandeessanii baay'ee tokko salphaadha. Email keessan itti galchitanii email keessan irratti koodii isiniif ergama. Koodii san fuudhanii immoo email keessan irratti ergame san fuutanii asirratti ni galchitanii ergasii immoo salphumatti verify gochuu dandeessan. Baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Kutaa afuraffaa irra kennee jirra. Kutaa afuraffaa irratti immoo kan ilaalla jennee yaadne dhaggeeffattoota koo waa'ee P2P dha. P2P osoo hin ilaalin duratti P2P kanaan dura yeroo hamster kombaat akkaataa ittiin gurgurachuu dandeessan akkaataa ittiin bituu dandeessan detail isinitti agarsiisee jira. Viidiyoo san description jala isiniif kaa'aa isallee ilaalaa. Sababni isaas an highlight qofaadha amma kan isinitti agarsiisu bal'inaan. Viidiyoo san irratti bal'inaan ilaallee jirra. Highlight isinitti agarsiisa isin itti fayyadamtan jechuudha. Baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Egaa dhaggeeffattoota koo isa ilaaluudhaan duratti wanti isin asirratti beekuu qabdan wantoota lama sirriitti beekuu qabdan. Tokkoffaa receive gochuu fi fudhachuu fi akkanumallee send gochuu garaagarummaa qaba jechuudha. Garaagarummaa qaba detail amma ni ilaalla sirriitti na hordofaadha. Dhumarratti immoo dhaggeeffattoota koo yaada keessan wanta koomentii qabdan naaf keettanii gidduudhaan immoo viidiyoo kana like gochuu akkanumallee subscribe gochuu hin dagatinaadha. Mee gidduudhaan immoo dhaggeeffattoota koo detail akkaataa ittiin namaaf erguu dandeessan cryptocurrency waan adda addaa cryptocurrency akkaataa ittiin wal jijjiiruu dandeessan wantoota bal'aa jechuudha. Amma akkaawuntii kan koo isa lammaffaa irratti isa sirrii qarshii ofirraa qabu irratti detail ni ilaalla. Namoonni baay'een asirratti rakkachaa jirtan waan ta'eef jechuudha. Na hordofaadha.
Egaa dhaggeeffattoon koo wantoota tokko isa verify ta'ee baalaansii qaba akkuma asirratti argartan doolaara 6 naannoo san qaba jechuudha. Inni kun akkaawuntii waaleetiin kan koo isa kanaadha jechuudha. Bilbila biraa irratti kan isinitti agarsiisuudhaaf deemaa jiru. As keessatti wantoota argaman tokko isinitti agarsiisa. Akkuma asirratti argartan seendii gochuu yeroo barbaadan asirratti seendii kan jettu kanarra kilik gootanii wantoota sadiitu isinii dhufa jechuudha. Doolaara asirratti argamu kana keessaa namaaf Telegram waaleetii keessanirraa namaaf erguu yeroo barbaadan tokkoffaa your Telegram contacts jedha. Your Telegram contacts jechuun kontaaktiiwwan keessan kan Telegramaa irratti argaman inni filattan asirra kilik gootanii ergasii immoo kontaaktiiwwan keessan keessaa tokko ni filattanii ergasii immoo isiniif banaa isaaf dabarsuu ni dandeessan jechuudha. Erguu dandeessan jechuudha. Baay'ee tokko salphaadha inni kun. Isa kana kontaaktiiwwan bilbila keessan irratti argamu irratti ergasii immoo sendi gochuu erguu dandeessan jechuudha. Direct gara kontaaktiiwwan keessanii isinif fudhata ergasii immoo Telegram waaleetii isaanii isiniif banaa ergasii immoo adreesii isinii kenna adreesii san irratti ergitaniif jechuudha. Inni biraa immoo dhaggeeffattoon koo external walletidha. External wallet jechuun nama biraatiif erguu adreesii koppii godhee namni sun isiniif ergaa adreesiin isin koppii gootanii nama saniif ergitan kamiidha ka jedhume dursee isinitti agarsiisu. Fakkeenyaaf namni tokko toon kooyinii fudhachuu yoo barbaade receive ka jedhu kanarratti kilik godhee adreesii asirratti isiniif kenna jechuudha. Isa kana koppii godhee isiniif erga jechuudha. Namni tokko toonii fudhachuu yoo barbaade toonii adreesii isaa asirra dhufee isa kana koppii godhee isiniif erga ergasii immoo isin maal gootan jechuudha asirratti erguudhaaf maal gootanii sendi ka jettu kanarratti kilik gootanii asirratti sendi ka jettu kanarratti kilik gootanii external walletii filattanii nama jechuudha. Ergasii immoo wanta erguu fi barbaadan ni filattan. Doolaara yoo ta'e doolaara bitcoin yoo ta'e bitcoin toon coin not coin docs asirratti wanti isin dorgongoruu hin qabne adreesiin nama barbaadanii ergitan adreesiin isin fakkeenyaaf nama fudhachuu barbaadudha yoo ta'e receive gochuu barbaadudha yoo ta'e adreesiin an asirratti erguu fi qabu kan maaliiti jechuudha kan an barbaade fakkeenyaaf doolaara barbaade yoo ta'e kan doolaaraati adreesii doolaaraati kan erguu fi qabu jechuudha. Bitcoin yoo ta'e bitcoin not coin docs hamster combat expire jedha adeema jechuudha. Ergasii immoo adreesii kanneen keessanii filatanii fakkeenyaaf not coin yoo ta'e ergasii immoo not coin filattanii ergasii immoo adreesii keessan kan duratti namni isiniif erga receive adreesii irraa isiniif erga isinii jedhee jira asirra paste gootanii yookaan immoo QR koodii qaba isa iskaan gochuu dandeessanii asirratti paste erga gootanii booda nama sanii hanga barbaadan toonii hanga barbaadanii erguu dandeessanii jechuudha. Baay'ee tokko salphaadha. Inni biraa immoo dhaggeeffattoon koo your tone space gara tone space keessanitti Telegram walletii keessanirraa gara tone space keessanitti erguu yoo barbaadan immoo your tone space ka jettu kanarra kilik gootanii ergasii immoo wanta erguu barbaadan doolaara yoo ta'e doolaara toon coin not coin doxii ni filattan jechuudha. Asirratti kan barbaadan erga filatanii booda ergasii immoo hanga erguu barbaadan fakkeenyaaf doolaara yoo ta'e doolaara takka jedha yookaan lama jedha sadii ta'a jedha already hin gahu jechuudha. Akkuma asirratti argartan hin gahu enough naan jedhaa jira ammas hin gahu so doolaara waa tuqaa shayyoo jedhe amma naaf gaha jechuudha. So hanga barbaadan san asirratti ni galchitanii hanga erguu barbaadan gara toon space keessanitti ergasii immoo continue ka jettu kanarratti kilik gootanii ergasii immoo transaction fee isinirraa muraa ergasii immoo gara toon space keessanitti erguu dandeessanii jechuudha. Baay'ee tokko salphaadha dhaggeeffattoon koo. Egaa wanti biraa immoo asirratti isinitti agarsiisuu barbaadu toon coinii yeroo baay'ee namarraa akka isiniif ergamu yoo barbaadan toon coinii jechuudha. Tooniin adreesiin isin koppii gootanii namaaf ergitan yookaan immoo isin namaaf erguu yoo barbaadan maal fakkaata ka jedhu haa ilaallu. Mee fakkeenya toon coinii irra seennee haa ilaallu. Toon coin keessa erga seentanii booda send ka jedhu jira receive ka jedhu jira add crypto fi exchange ka jedhu jira. Wal fakkaata jechuudha. Hundayyuu steepii amma toonii coinii irratti isinitti agarsiisu. Send ka jedhu namaaf erguu yeroo barbaadan fakkeenyaaf asirra kilik gootanii Telegram kontaaktiiwwan Telegram waaletii keessaniitiif erguu yoo barbaadan isa kana fayyadamtan. External wallet ka jedhu san namaaf toonii erguu yoo barbaadan adreesii koppii godhee isiniif ergaa adreesii san asirra kilik gootanii adreesii san asirratti galchuudhaan hamma barbaadan namootaaf ni ergitanii fakkeenyaaf kanaan dura namaaf erge asirratti argama jechuudha. So asirratti adreesii san ni galchitanii adreesii fakkeenyaaf isa kana filachuu naaf erge yoo ta'e asirratti ergasii immoo toonii hanga erguu fi barbaade san asirratti barreessaa ergasii immoo sendi godhee nama saniif ergaa jechuudha. Tooniin an qabu hin gahu already so maal godha duwwaa tuqaa 5 ni gaha fakkeenyaaf duwwaa tuqaa 5 ni gaha waan ta'eef so isa kana namaaf erguu yoo barbaade toonii duwwaa tuqaa 5 inni ergaa fi ergasii immoo continue ka jettu kanarratti kilik gootanii toonii san nama barbaadan saniif deebistanii erguu dandeessanii jechuudha. Continue jettanii egaa kana fakkaata. Inni biraa immoo receive ka jedhu kanarra fudhachuudhaaf receive jechuun fudhachuudha. So isarratti kilik gootanii salphamatti jechuudha. Ergasii immoo namaaf adreesii kanneen lamaan keessaa tokko ergitanii QR code yeroo baay'ee namoonni ittiin fayyadamanidha. Isa kana garuu koppii yeroo gootan koppii adreesii ka jettu kana koppii gochuudhaan toonii namarraa fudhachuu barbaadan adreesii kana ergitan yoo namarraa bittan yookaan immoo namni akka isiniif erguu barbaadan adreesii kana koppii gootan kan tooniidha jechuudha. Kan tooniis kan bitcoinis kan hamsteris kan doxis garaagarummaa qaba jechuudha. Adreesiin tokko miti hunda isaaniiyyuu steepii kanatti fayyadamtan waan ta'eef adreesii kana garuu koppii gootan of eeggannoo gochuu qabdan. Qubeen tokko keessaa hafuu hin qabu. Qubeen tokko keessaa hafe taanaan
tooniin isiniif ergamu sun nyaatantanii jirtanii jechuudha. So qilleensa irratti hafa already support tiimii haasofsiisuu ni dandeessanii telegram support tiimii qabanii haasofsiiftanii argachuu dandeessan. Garuu yeroo baay'ee wanni deebi'een jiru waan ta'eef of eeggannoodhaan isa kana koppii gootanii namaaf ni ergitanii ergasii immoo namoonni yeroo isiniif ergan sendii kanatti fayyadamanii isiniif erganii jechuudha. Egaa inni biraa immoo dhaggeeffattoota kan asirratti add cryptoodha. Crypto biraa asirratti add gochuu barbaadan add crypto kan jettu kanarra kilik gootanii P2P irratti isin fudhata. Ergasii immoo crypto currency biraa asirratti add gochuu dandeessan yookaan immoo bitachuu seel gochuu dandeessan kana booda irra isinitti agarsiisa kutaaf danda'e jira waan ta'eef. Inni biraa immoo exchange gochuudhaaf jijjiiruudhaaf exchange kan jettu kanarratti kilik gootan. Fakkeenyaaf Rotcoin gara USDT jijjiiruu barbaadan asirratti fakkeenyaaf Rotcoin ni filattanii fakkeenyaaf toonii filadhee jira toonii gara USDT yookaan immoo crypto currency barbaadanitti jijjiiruu dandeessan. Bitcoin, Toincoin, Notcoin, Dox, Hamster Combat kanneen barbaadanitti jijjiiruu dandeessanii jechuudha. Gara natti jijjiiruu yoo barbaade exchange gochuu ni danda'a jechuudha. Toonii gara doolaaraatti jijjiiruu ni danda'a yookaan immoo USDT gara tooniitti jijjiiruu danda'a jechuudha. So ergasii immoo toonii hanga jijjiiruu barbaade asirratti ni barreessa. Fakkeenyaaf duwwaa tuqaa 5 jedhee jira. Ergasii immoo USDT hangana yoo barbaade asirratti immoo hanga toonii hangana barbaachisu asirratti naaf barreessa. Yookaan immoo dhaggeeffattoota kan maal gootanii jalqaba irratti maal barreessan jechuudha. Asirratti kan jalqaba irratti toonii barreessan. Toonii fakkeenyaaf toonii duwwaa tuqaa 5 namaaf erguu barbaadan USDT meeqa akka ta'u jalatti create isiniif godha. USDT 2.2 ta'a. Doolaara 2.2 jechuudha. Ergasii immoo review order kan jettu kanarra kilik gootanii ergasii immoo transaction fee isinirraa fudhata. Ergasii immoo exchange gochuu dandeessanii jijjiiruu dandeessan jechuudha. So kanaafiyyuu asirratti wanti isin beekuu qabdan doolaara gara Bitcoin, Toncoin, Notcoin, Dox, Hamster Combat asirratti asetiiwwan hundayyuu exchange gochuu dandeessan. Tokkorraa gara biraatti jijjiiruu jechuudha. So haala kanaan jechuudha dhaggeeffattoota koo wantoonni asirratti beekuu qabdan. Amma immoo dhaggeeffattoota koo waa'ee P2P bal'inaan ni ilaalla. P2P kanaan durallee isin barsiisee jira. Amma detail immoo ni ilaalla. P2P jechuun cryptocurrency adda addaa kan bakka itti gurguratanidha. Cryptocurrencyewwan barbaadan bakka itti bitan bakka itti gurguratan asetiiwwan jechuudha. So P2P kan jettu kanarra kilik gochuudhaan asirratti buy kan jedhuu fi sell kan jedhu itti argama. Akkanumallee create add kan jedhu itti argama. Add create gochuu yoo barbaadanidha. Isa already isin barbaachisaadha. Yaadu warroonni itti fayyadamuu barbaadan itti fayyadamuu ni dandeessan jechuudha. Egaa asirratti P2P irratti bituu fi gurguruu jechuudha. So bituu yoo barbaadan buy kan jettu kanarra kilik gootanii cryptocurrency nama barbaadan irraa bituu yoo barbaadan fakkeenyaaf bituu kan barbaadan asirratti ni barreessitan. Fakkeenyaaf cryptoon isin bituu barbaadan USDT dha yoo ta'e USDT filatta yookaan immoo toonii dha yoo ta'e toonii filattan jechuudha. Namarraa bituu yoo barbaadan. Ergasii immoo currency ittiin bituu barbaadan asirratti filattanii fakkeenyaaf ETB birriidha. An already doolaara illee yoo ta'e doolaara filachuu dandeessan. Already Itoophiyaa keessatti namoonni argamtan ETB dhaan waan adeemsiftaniif jechuudha. ETB dha kan filattan jechuudha. Ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo akkaawuntii nama akkamii irraa bitaa kan jedhu ni filattanii verification kan qabanii fi yookaan kan hin qabne jettanii jechuudha. Ergasii immoo meetiidha karaa ittiin toonii san ittiin namarraa bittan. Fakkeenyaaf dibaankiidhaan ta'uu danda'a. Teeleebirrii, Absiiniyaa, Awaash, Daashin, MPC Itoophiyaa kan jedhu ni argama. Kanneen keessaa karaa ittiin kaffaltii ittiin raawwatan. Nama sanirraa yeroo bittan kaffaltii karaa ittiin raawwatan ni filattan. Fakkeenyaaf teeleebirriidhaan yoo ta'e yookaan immoo CBB irraa yoo ta'e kanneen keessaa ni filattanii ergasii immoo danettan. So asirratti wantoota asirratti isin filattan kana namoota tooni wanta akkasii qaban qofa asirratti kireet isiniif godha jechuudha. Ergasii immoo namoota kanneen irraa baay'ee gochuu dandeessan. Fakkeenyaaf namni asirratti argamu kun dhaggeeffattoota koo egaa akkuma asirratti argartan trade kan godhe parsantii 100dha. Hanga ammaatti tooniin inni qabu toonii 22dha. So yeroo 624 namoota wajjiif bittaa fi gurgurtaa adeemsisee jira. Daashin inni itti fayyadama payment method isaa Absiiniyaa inda teeleebiriidha. So bituu yoo barbaadan nama kanarraa namoota kanneen keessaa successful kan ta'e yookaan parsantii 100 kan kennameef itti fayyadamaadha yeroo baay'ee. Fakkeenyaaf inni kun parsantii 100dha. Inni jalqaballee parsantii 98 kan kennameef jira. So namoota amansiisaadha jedhamu Telegram wallet yeroo hundayyuu support kan godhu nama trading godhe parsantii 100 kan raawwatame irraa fayyadamaadha. Fakkeenyaaf ani isa kanarratti yoo kan fayyadamu ta'e buy kan jedhu kanarra kilik godha. Ergasii immoo dhaggeeffattoota kan asirratti wanti isin hubachuu qabdan wanta hanga bituu barbaadan toonii hanga bituu barbaadan asirratti barreessitan. Toonii hanga bituu barbaadan amma buydha gurgurachuu miti. So toonii fakkeenyaaf tooniin an bituu barbaadu toonii 5 yoo ta'e asirratti dhaggeeffattoota kan wanti duratti isin filattan ETB dha jennee irra ETB dha kan filanne. So toonii hanga bituu barbaadan fakkeenyaaf namni kun gurgurachuu kan barbaadu qarshii 699 almost qarshii 700 dha jechuudha. Sanii olidha kan gurguratu jechuudha. Sanii gadi gurguratu fakkeenyaaf qarshii 200 yoo godhe naan fudhatu jechuudha. Sababni isaas hangi inni bituu barbaadu achiin gahu waan ta'eef. So qarshii 500 jedha. Ergasii immoo hanga bituu barbaadu toonii hanga bituu barbaadu jalatti naaf barreessa. Toonii sanillee ilaaluu danda'a. Ergasii immoo dhaggeeffattoota kan wanti isin
asirratti beekuu qabdan barbaadu tooniin an irratti irraa bituu barbaadu hanganaadha. Ergasii immoo asirratti yookaan wal jijjiiruu ni dandeessanii so wal jijjiiruu dandeessan fakkeenyaaf toonii hanga bituu barbaadanii gochuu dandeessan qarshii gochuu dandeessan akka barbaadan asirratti jechuudha. Qarshii gochuu barbaadan yoo barbaadan ta'e asirratti inni already toonii hanga 22 dha kan qabu so toonii tokko bituu barbaada yoo ta'e qarshii meeqa baasa jechuudha qarshii 699 dha. So asirratti kilik yeroo gootan bakka isiniif wal jijjiira. Fakkeenyaaf asirratti ETB birriidhaan qarshii 1000 bituu barbaade qarshii 1000 yeroo barreesse qarshii 1000 yeroo barreessetti toonii tokko tuqa 4 ta'a. So tooniidha yoo barbaade immoo asirratti kilik godhee exchange godha jechuudha. Toonii takka yoo barbaade toonii takka jedha. Ergasii immoo asirratti wanti isin beekuu qabdan karaa kaffaltiiti jechuudha amma kan isiniif hafu. Payment method dha. Teeleebiriidhaan jedhee jira duratti filadhee jira. So asirratti maal gootanii ergasii immoo buy kan jettu kanarra kilik gootanii ergasii immoo teeleebiriidhaan bitachuu barbaadanii so buy kan jettu kanarratti kilik yeroo gootan salphamatti jechuudha nama kanarra bitachuudhaaf maal isin barbaachisa verify godhaa isiniin jedha jechuudha. Adreesii keessan verify gochuu asirratti jechuudha. P2P irratti dirqama verify gochuun dirqama jechuudha Telegram wallet keessan. Akkamitti verify goonaa kan jedhu amma immoo isinitti agarsiisu. Akkamitti verify goonaa kan jedhu amma immoo isinitti agarsiisu. Salphamatti gurgurachuudhaaf illee bituufiidhaaf illee verify gochuun dirqama jechuudha. So kanas verify gochuudhaan kan itti fayyadamtan international ID dha. Yeroo baay'ee isaan kan support godhan international ID fi passportii dha. So verify gochuudhaaf illee asirratti verify with national ID isin jira ergasii immoo continue jettan. National ID keessan ni qopheeffattanii yookaan passportii keessan ni qopheeffattanii ergasii immoo continue jettan. Salphaadha jechuudha. Kanaan durallee isinitti agarsiisee jira waan ta'eef akkaataa ittiin wallet keessan verify gochuu dandeessan asumaan isinitti agarsiisuu waan barbaadeef. Ergasii immoo let us get your verified verify gochuudhaaf deemaa jirtanii isin jedha. Asirratti wanti isin gaafatu maalidha? Umriin keessan waggaa 18 ol ta'uu qaba. Seera kana guutuudhaaf jechuudha verify gochuudhaaf adreesiin keessan. So inni jalqaba steppiin jalqaba fuuldura passportiiti kan isin gaafatu provide identity document kan jedhuu fi perform a liveness check kan jedhutu argama jechuudha. So wantoota lamaadha. Tokkoffaa passportii keessan ni kaaftanii lammaffaa immoo selfie ni kaatanii fuula keessan jechuudha. Ergasii immoo kanneen jechuudha. So asirratti immoo wantoota lama isiniif fida. Continue on this device kan jedhuu fi continue on phone kan jedhutu jechuudha. So device kanarratti fayyadamtan waan ta'eef continue on this device kan jedhu irratti kilik gootanii ergasii immoo verify gochuudhaaf deemnaa jechuudha. Asirratti passportii keessan qopheeffachuu qabdanii international ID illee qabaattan wanta qabdan qopheeffachuu qabdan jechuudha. Bitaa fi gurgurtaa adeemsisuudhaaf verify ta'uu qaba yookaan immoo namoota verify hin ta'in irraa bituu qabdanii jechuudha. So an already verify godhachuu waan barbaadeef malee isin namoota verify hin ta'in irraa illee bitachuu dandeessan jechuudha. Garuu seera Telegram wallet guutuudhaaf KYC keessan verify gochuun murteessaadha. Ergasii immoo dhaggeeffattoota kan akkuma masarratti argartan select type and using country of your identity document isin jedha. Egaa dokumentiin kun kan biyya kamitti bahedha isin jedha. Fakkeenyaaf paaspoortii Itoophiyaatti baafatta yoo ta'e Itoophiyaa filattanii Itoophiyaan ala yoo ta'e immoo Itoophiyaa ala filattan jechuudha. Almost yani Itoophiyaadha waan ta'eef isin biyyoota kan itti argamtan yoo biyya select isiniif hin godhe asirratti filachuu dandeessan. Almost Itoophiyaadha waan ta'eef Itoophiyaa filadhee jira. Ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo document type isin jedha. Driver license jira. Egaa duratti driver license amanee hin turre asirratti ni argama jechuudha. ID card jira, resident permit jira, passport jira. Kanneen keessaa kan qabdanii fayyadamtan jechuudha. Egaa Telegram walletiin filannoowwan afuriidhaan jechuudha. KYC isaa on godhachuu dandeessan jechuudha. So an almost international ID waan ta'eef ID filadhee jira. So maal gootanii international ID asirratti kilik gootanii ID filadhee jira. Ergasii immoo continue kan jettu isin passportii yoo ta'e passportii filattan asirratti passportii, driver license yoo ta'e driver license keessan yookaan immoo resident permit yoo qabaattan isa kana fayyadamtan jechuudha. So international ID waan ta'eef filadhee jira. Ergasii immoo continue kan jettu kanarratti kilik godhaa jechuudha. Asirratti wantoota lama isin gaafata. Passportii keessan yookaan immoo international ID keessan yookaan immoo driver license keessan front side fi back side jettu kan jedhamutti argama. Isaan lamaanuu egaa suuraa kaaftan jechuudha. So ergasii maal gootanii front side kan jettu kanarratti kilik gootanii ergasii immoo suuraa kaasuudhaaf deemtan jechuudha. Amma egaa gara gaalaarii keessanitti isin fudhata. Frontidha waan ta'eef fuulduratti kan ta'e dokumentii keessan ni fudhatan jechuudha. Dokumentii keessan kanaan dura kan kaaftan jechuudha. Fuula isaatii fi duuba isaanii kaaftanii edit gootanii crop gootanii qopheessitanii akka screen irratti argattan kanatti jechuudha. Ergasii immoo garanatti upload isiniif godhaa jechuudha. Upload gochuu irratti argama. Upload godhee hageessuutiin ni ilaalla jechuudha. Ergasii immoo back side illee asirratti choose back kan jettu kanarratti kilik gootan. Amma fakkeenyaaf upload godhee dursee geessee jira. Isa lammaffaallee back side isaa ni fudhatan jechuudha. Duuba isaa jechuudha. Footoo koftanii gara gaalaarii keessan irratti dursanii qopheessitanii almost qopheessee jira. Ergasii dursaa fi duuba isaallee qopheessee jira. Garuu suuraa yeroo kaaftan tokko
tokkoffaa meegaabaaytii 100 ol ta'uu qabu. Lammaffaa GPG, PNG fi PDF illee fayyadamuu dandeessanii. Kana alatti suuraan isin kaatan fudhatama hin qabu jechuudha. Kwaalitiiwwan suuraa ittiin kaatanidha jechuudha. So upload godhee hangeessu dugda duubaa fi dura isaallee ergasii immoo akkaataa ittiin verify godhatan step stepidhaan isitti agarsiisuu irratti argama. Asirratti akkuma asirratti argatan fuulduraa fi dugda duuba international ID kan kooti haala kanaan kaasee as keessa galchee upload godhee jira. Egaa sirriidha naan jedhee jira. Ergasii immoo continue jechuudhaan gara fuulduraatti fufa. Asirratti garuu irra deebiidhaan isin gaafachuu danda'a jechuudha. Dhaggeeffattoota koo crop gochuudhaan edit gochuudhaan suuraa keessan qopheessuu qabdan. Ergasii immoo continue kayyatti kana irratti click gochuudhaan gara fuulduraatti ni deemna jechuudha. Ergasii immoo stepii lammaffaadha selfie-dha jechuudha. Fuula keessan isin kaasaa. Ergasii immoo dhaggeeffattoota koo salphamatti verify gochuu dandeessanii jechuudha. Egaa akkuma asirratti argatan liveness check passed successfully isin jedhee right isiniif godha jechuudha. Ergasii immoo process isiniif godha wanta hunda yoo jechuudha. Dokumentii keessan illee liveness checkii keessan illee selfie keessan kakkaatan jechuudha. Garuu suuraa keessan dhaggeeffattoota koo yeroo kaadan selfie jechuudha. Sirriitti fuula keessan mul'isuun dirqama. Ergasii immoo identity dokumentii keessan illee check isiniif godha jechuudha. Ergasii immoo dan gootanii salphamatti dhaggeeffattoota koo check godhee isiniif fida jechuudha. Identity dokumentii keessan right liveness checkii keessan illee check isiniif godhee ergasii immoo dan etan jechuudha. Ergasii xumuruudhaaf jechuudha. Ergasii immoo dhaggeeffattoota koo nama kanarraa bituu ni dandeessu jechuudha. Dhaggeeffattoota koo salphamatti nama kanarraa bituu ni dandeessan. So inni biraa immoo gurgurachuu yeroo barbaadanidha. Kanaan dura detail isin barsiisee jira. Viidiyoo san description jala isiniif crypto currency kamiyyuu highlight isiniif kenna. Seel ka jedhu kanarratti click gootanii salphaadha baay'ee tokko jechuudha. Crypto gurgurachuu barbaadan asirratti hamster ta'ee kan barbaadanii filattanii fakkeenyaaf hamster filattanii ergasii immoo qarshii ittiin gurguratan asirratti ni filattanii fakkeenyaaf ETB birridha. Isin immoo ergasii immoo nama itti gurgurachuu barbaadan asirratti ni filattanii ergasii immoo metidii ni filatan jechuudha. Fakkeenyaaf Itoophiyaan birrii ta'uu danda'a, Teelee birrii ta'uu danda'a yookaan Nigdi baankii ta'uu danda'a. Egaa kanneen keessaa ni filatanii ergasii daneettan jechuudha. Karaa ittiin gurgurachuu barbaadan jechuudha. Ergasii immoo namoota isin irraa bitan kanneen keessaa tokkocha irratti order qabsiiftan. Fakkeenyaaf inni kun successful ratein isaa 99dha. Trade kan inni godhe jechuudha. Isa kana irratti yoo filattan akka fakkeenyaatti ergasii immoo hanga gurgurachuu barbaadanii ni barreessitanii. Fakkeenyaaf namni kun duwwaa tuqaa 3 4 tokkodhaan ETB dhaan kan bitudha. So kanaafiyyuu balaansii qabdan. Fakkeenyaaf balaansii nan qabu xiqqaadha. Hamster xiqqaa qaba. So kan qabdan garuu asirratti ni filattanii jechuudha. Hunda yoo ta'e garuu max gochuudhaan dandeessanii. So percentii hanga akka fakkeenyaaf hamster 100 gurgurachuu barbaade hamster 100 jedha. Ergasii immoo efficientidhaan hin qabu jechuudha. Amount agasii hin qabu. Ergasii immoo nama kanaan karaa itti gurgurachuu barbaadu yookaan immoo karaa inni itti kafaltinaaf kafaluuf asirra payment method kan kuni filadha. Nigdi baankiitti argama yookaan immoo account nigdi baankii kan biraa payment adda itti dabalachuu barbaadan add payment kan itti kanarra click gochuudhaan dabalachuu dandeessanii asirra click gootan jechuudha. Add payment kan jedhu kanarratti accountii keessan asirratti ni galchitanii ergasii immoo add payment method keessan add gootanii jechuudha. Accountii keessan asirratti galchitan fakkeenyaaf accountii keessan asirratti ni galchitanii ergasii immoo fakkeenyaaf 1000 jettanii itti fuftanii ergasii immoo add payment method kan jedhu kanarra click gootanii ergasii immoo dhaggeeffattoota koo waliigaltee ni uumtanii payment method keessan asirratti click gootanii ergasii immoo confirm gootan jechuudha. Waliigaltee ni uumtanii confirm jettanii jechuudha. Ergasii immoo order qabsiiftanii jirtanii jechuudha. So hanga gurgurachuu barbaadanillee wanta hundayyuu order qabsiiftanii haala kanaan gurgurachuu dandeessanii jechuudha. Nama sanii wal qunnamtanii egaa dhaggeeffattoota koo kana fakkaata jechuudha. Akkaataa ittiin bittaa gurgurtaa ittiin adeemsisuu dandeessan P2P irratti jechuudha. Egaa kana fakkaata jechuudha. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota kan koo successful kan ta'e koorsii bal'aa jechuudha. Har'a isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata. Telegram walletidhaan kan wal qabate detail jechuudha. Waa'ee Telegram walletidhaan wal qabate kan jiru har'a kaasee hanga paatti isinitti agarsiisee jira. Akkaataa ittiin nama erguu dandeessan, akkaataa ittiin kireetii ittiin gochuu dandeessan, verify akkaataa ittiin gootan, P2P irratti akkaataa ittiin kriptoo barbaadan, asseetii barbaadan ittiin gurgurachuu dandeessan, bituu dandeessan wanta hunda isin barsiisee jira. Telegram walletidhaan hamma ta'e tokko cover godhee jira jedhee yaada kutaa 4 kan keessatti jechuudha. Egaa yaada keessan, qeeqa keessan, wanta qabdan hundayyuu koomentii irratti naaf barreessaa. Full courseedha. Coursiin kun baay'ee tokko dheerateera sa'aatiin isaa. Sirriitti dhaggeeffattanii wanta gaarii irraa barattan jedhee yaada. Gaafiiwwan karaa social media adda addaatiin waa'ee Telegram wallettiin wal qabate, projektiiwwan airdrop kanaan wal qabate wanta jiru cover isiniif godhee jira. Viidiyoowwan gaggabaaboon immoo akkaataa ittiin hojjettan, akkaataa ittiin Telegram wallettiin wal qunnamsiiftan bal'inaan viidiyoon isiniif hojjedha itti fufa. Garuu viidiyoo kan koo kanarraa kana keessatti hamma tokko jechuudha. Asanitti agarsiisee jira irraa fayyadamtan jedhee yaada qabdan koomentii jalatti naaf barreessaa. Na fayyada. Warroonni immoo hanga ammaatti maatii YouTube channel kanaan ta'in subscribe, like, share gochuun irraanfatinaa. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Ora bula.